Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni chaanaalii Mastuu Tuubii taataan akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo ta'u jirtan hundi keessanuu isiniin jecha egaa Mastuu akkasumas immoo loomii Tuubii illee ni qabdi ishillee jajjabeessadha. Piraankiin irratti hojjetaa turanii. Piraankiin irratti hojjetaa turan akka isaan piraankiidhaa dhufanis immoo beeketan jira. Ani immoo itti garagaree isaan boochisuun qaba jechuudha. Akka macheem kan akka isaan naan hin jenne silan beekuufu ani piraanki sila ta'eef iyyuu guyyaa gaafa duraa sana maaliif kaffa'ame silan tureef bakka as masalee fitalan jira. Gin isaan piraankiin hawwachuu dhufanii ani hunda isaanii irratti deebisee piraanki hojjetaa jira. Suusinaa irratti dawwalii tana nama amma immoo ishiin boochisa jechuudha. Hunda isaaniitti iyyuu taraa bataraa jechuudha. Na eegaa walumaa na turru. Meen dawwallaa fi waan ishiin jettu laalagaa gudiisii kaname qoyoonaa kaastee jechuudha. Na bilbilli ishee waamaara. Irratti ingitii irratti qabeedhe irratti gadi qabuudha. Bilbilaan kaastu kunoo sirriitti iyyuu heeloo kaasteetti. Heeloo wayi akkam naguma galata waaqayyoof ta'u jira galatasaa maqaa nama balleessanii baduun jira maqaa koo balleessitaniiti baddan miti re'aa caaluudha. nyaata waan maaluma siin jenne muganaadha. Maaluma siin jenne engadda waan ofii keessanii sijammar gaafa ayyaanaa sana sin lammani takkasii iyyuu jedhan hinda'uum jechuudha. Maaliif itti kennina birrii maaliif itti kennina nu lallafaanee xaarree kaffinnee dhufne gazzaba keenya maaliif ishiitti kennina odoo ishii dhafillee ta'ee haa ta'u obboleetti ishiitiif nu kadhatti tun kadhattuun tun jetteet ati na arrabsaa oolteedhaan jechuudha achitti. Maal ammuma kanaati miqqanya wayiiti immoo ati kifuudha edaalakka maal akkatti akkana namaan hin jedhama akkamitti akkas jechuu dandeesse garuu. Hindi deemmoo akkaawuntii naa ergaadhaa isiniin jedhee tanan jira jechuudha. Akkaawuntii naa ergaadhaa isiniin jechaa tanan jira jechuudha. Maaliif akkaawuntii keessan naaf hin ergin? Abboonatti wacinane maala siin jedhee sinarraa gadi taa'ee geessifi hoggaanaadha duuti saree tanaa namni nagarmoo barbaadaa barataan. Maali nagarii maalan barbaada sii takka suusinnaadha takka natsaannatti wal geessanii kana bukeessaa ooltan jechuudha. Loomii wajjiniin iyyuu maal jechuudha sin? Maal kana naan jettan? Aragiifti fiyyanumaa siin hin jenne. Indoom nagaranyaa siidha yoomaa siin hin jenne naan hin jedhin. Engada maanni viidiyoo waraabdee gadi gadhiiste si jammariyyuu jechuudha. An ofii kiyyaafuu kaffaamee bu'aatan jiran jedha. Kazaan dammoo kana viidiyoo waraabdee gadi na gadhiiste jechuudha. Maaliif akkas gootan jechuudha? Maalidha? Maal jechuu barbaadanitti birri keessan indoom birrii amma tanaani eenyuun naa kenniyyuu siin jedhe namni naa kenni siin hin jedhe jira moo fudhadhaa barbaadda? Deebisi qaamaal wareega sin barbaachisne. Naan barbaachisu hin barbaadu sirumaa jechuudha. Hin barbaadu si jammar naa kennaayyuu siniin hin jenne immoo tanaamu gazzaba gootanii tamma ganaa deebitanii nam sadiin irratti iyyitanii jechuudha. Eeggadda gaafa ayyaana sanas anuma hanyakaa ooltan maastikaan aseetammoo ana. Nuyi qabeenya keenya bakka kaa'uu kennurra dhaabdanaadha. Qabeenya keenya cirraashumaa moo lakkaa dhuguma jetteetuma bukeeffattee qabda jechuudha baran akka afaan guuttee haasoftu siriittu. Afaan irra jira waan irraa murame afaan keenya. Inde waan jechaartu waan gochaartu garuu obbeektaa ta'ini. Beeketuma sitti haasaa jira waan wallaale. Maaf naa kennite reega akkasii eenyu si kadhate kan? Abboon natti wajjin gaara biyyatti koffaameen jira sirra ta'eef natti wajjin bakka narraa deema. Inde oo kaffaamte namaan lagalchiree dhaqiiti girgiddaatti illee ummaari ganaa yennaan maal lagalchiyan akka ummaari goo barbaadde akka durii sana suusinnaan kaffaamte suusinnaan akkas taate nasee ta'an hiriyaan dubartii xaragama abboon ija keessan arguun barbaadu. Batalee natsaannat faamu natsaannat faan akkanatti amma. Asteer si ga'ee jira bakka oduu fedhaa deeminarraa. Hin deemu eessattan deema waan bukeeffattee laaqxee qabduudha si jammar tokkoffaan ijoolleedha iyyuu kan kana akka kana isaan dubbatan akka isaan kana jedhan angoote siiyyuu si jammar shuuhaa. Akka bilootti bakka oduu kennarraa dhaabitoo deemisitti mee jiraamti narraa deemisiin jedhee jira kakaas. Aanu
Aanuu kana bilookii hudduutti ol sin mara takka takkaa keessaniin jechuudha. Takka takkana sin xaraga jechuudha. Takka takkaa keetiin arguu keetuun barbaadu. Dura garuu birrii teessan asii deebisuu barbaadde immoo jechuudha. Ijattas sin battanaan birrii teessan jechuudha. Birriidhaan jettanii nam sadi taatanii daboonatti baatanii. Qabeenya keenya kaabbaa waanuma qabu nuuf jecha. Qabeenyi keessan maali? Qabeenyi keessan akka kana makiina wayinnaa bitte seete moo? Atama firaankii duratti hojjechaa jirta moo maal ta'aa jirta garuu jalatti? Maal jechuudha piraankiin irratti hojjetaa jirtan? Yeemiin piraankii maali? Maali piraankiin? Waan peeshaan isaa firaankii duratti hojjechaa jirta natti fakkaate akkaataan itti haasoftu sinkiraa nagaa uffa'ee. Atuu gisee akka taasoftu piraankiin irratti hojjetaa turteedha. Anama maala siin jedhee uumaa siin hin jenne maal? Eengadda maal jettee dhufte? Eengadda maal laan jechaa turte dhufte? Maal laan jette maal jettee viidiyoo gadi gadhiiste? Hirriba keessa baannatti ani viidiyoo wayitu sirratti nu jenne abbo. Cirraashii viidiyoos na kaaddamoo? Ati dhugaa baxaami nama baalageedha dhugaa. Baxaami jechuudhaan nama guddaa eessi kabajaa ture. Ati garuu baay'ee baalageedha ishee. Ija kee arguun barbaadu irraan qaxxalee badi asii. Aanuu ija kee arguun barbaadu bilookki sitti beekatee bakkoon irraa hiriyaa akka keetti qabaachuu manna garuu yoo firaankiin irratti hojjechaa jiraate salphaati. Hiriyaa akka keetti qabaachuu manna natti fenaa wayyuu maaloo. Sirumaamoo. Piraankiin irratti hojjechuu dhuftan isin sadan nam sadi taatanii piraankiin irratti hojjechuu dhuftanii ani immoo galabbaxee isin irratti hojjedheera waan ta'eef galabbaxamaa irraan qaxxalee bilookii isin godhashee xaragamaas badaasi kalaas. እንግዲህ akkuma argitan jechuudha masturrellee lafa labsite tanan jira. Ishiin piraankiidha sita dhuftee fiyyuu har'as deebistee kan dubbatte garuu dubbiin ishiit irratti amanaan jirtu garuu amma ta'e tokko waachisee tanan jira. Ammoo kanaaf nam tokko jechuudha. Isaafis nannaqaa fi kanaafuu laayik sheer sabiskiraabii gochuun hin dagatina.